Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa kan irratti argamtan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jira jirtu baga jiraattan hadda wallahi happy haalaan na gammachiise haalaan bareedaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufeetiin jira gaggabaasee isin garsiisaa inni waan hedduu qaba waan baay'ee faayidaa hedduu qabudha inni happy takkicha ta'e faayidaan isaa inshallah baay'ee hedduudha. Kanaafu happy kanaan wal isin barsiisa haga xumuraatti na hordofa gaggabaabsi jechuudha inni waan hedduu qaba fakkeenyaaf akkuma isin agartan kana jechuudha happy tokkichi dhugaa inni moobaayilii of danda'e jechuu hin danda'amu kanaaf isa kana wal isin barsiisa haga xumuraatti na hordofaan isinin jedha dabalata fakkeenyaaf namoota akka jawaallifa jalaa wanne de wantoota garagaraa qabee keessa guutee rakkisaa jiruuf happy takkicha kana kan bira happy ciccimoo balleessanii jechuudha happy waan akka WhatsApp Facebook garagaraa imo kana asirraa gubanii dhugaa isiniin jedhame tokkicha kana fayyadamuu dandeessu tokkicha happy takkicha kana qabattanii waan hunda itti fayyadamuu dandeessu inni kun amma hamminni qabatus hanginni jawwaala amma kana wanni jedhu sin jiru garuu takkicha amma kana ta'e yeroo keessa gadi seentan wanni inni qabu waan lakkaa'amee dhumullee miti lakkaa'ameen dhumu kun hundi isa kun gama biraatti achi gizee dabarfattu kun isa fakkeenya waan social media jechuun amma kun amma asirratti waan agartan Facebook of danda'e qaba Facebook of danda'e qaba Twitter qaba Google Plus qaba Telegram Instagram Messenger Snapchat YouTube kun hundi kan isin agartan kun jechuudha app sana qofa keessatti kan argamudha WhatsApp qaba kun asirratti akkuma agartan WhatsApp wanni inni dhabe hin jiru honetti taangoo durillee hin qaba wamuma dhabe hin qabu kanaaf egaa ani gaggabaabseetan itti wal isin barsiisa akkaataa fayyadamasa haga xumuraatti na hordofaan isin jedha gamanuma namoonni happy page kootiif haaraa taatan kottaa family ta'an YouTube channel keessan keessa galuudhaan bakkattoo barreessila barreeffamu kanarratti jechuudha Abliina Tube jedha barreessa achi booda haala kanaan yeroo isinii dhufe kaan gubbaarra jiru kana jechuudha subscribe godhaatii akkasuma mallattoon alarm yeroo gubbaarratti isiniif dhufte kan gubbaarratti ol jettu irratti kilik gochuudhaan barnoonni jechuudha wantoonni tokko waraabiyaan isiniif gadhiisu kallattiidhaan isin bira qaqqabaa jechuudha egaa amma kallattiidhaan gara barnoota isiniif qabadde dhufeetti isin dabarsa gaggabaabsee isin biraan gaa inshallah isin haga xumuraatti na hordofa isa kana appii kana eessa argattu Play Store keessan keessa argattan jechuudha Play Store keessan keessa seentanii too fakkeenyaaf isa kana jechuudha kunuuti jalqaba irratti kan barraa'ee jiru kana akkasittanii barreessitu jechuudha Smart Cart jedha 360 all in on jedha inni kun egaa akkuma nama isiniin jedheedha akkanatti hoggaa itti tuyxan haala kana isiniif fida kanuma jalqabarra jiru kanatti rukuttanii jechuudha achi booda download erga godhattanii kaatanii hopping godhattanii keessa seentu amma isa keessa seeneen isin agarsiisa waan inni qabu jechuudha fakkeenyaaf haala kanaan yeroo keessa jalqabarraa keessa seentanii haala kana isiniif fida jechuudha haala kana isiniif fida kunneen maalidha kunneen wantoota fayyadama garagaraatti fakkeenyaaf file manager gubbaarratti notepad qaba nooti kan irratti yaadannoo qabattan akkasuma dictionary qaba akkasuma immoo sa'aatii itti ispoortii hojjettan daqiiqaa keessa ispoortiis ta'e hojii manaas ta'e waan fedhe yeroo hojjettan as keessa seentanii sa'aatii kana qabachuu dandeessu daqiiqaa sekoondii maayikiroo sekoondii hundaa wajjin isinii fida akkasuma file manager kana keessa seentan kun maqasii audio garagaraa gadi buustanii keessaa murtanii waan feetan irratti maxxansuudhaaf isin gargaara recorder mataa isaa qaba akkasuma baatirii qaba kilerii qaba jawwal keessa waan takka yoo guuteera ta'e isa kana keessa seenuudhaan kiler gochuu dandeessan calculate qaba wannoonni waa hunda caala nama dinqisiisu isa kana happy kana jechuudha inni kun maalidha yoo isa kana yoo filanne keessa galle jechuudha sharafa biyya alaa jechuudha biyya keessa jiru Dubai haa ta'u Beirut haa ta'u Kuwait haa ta'u akkasuma Saudi Arabia haa ta'u
keessa seenna iddoo kanatti jechuudha sharafa guyyaadha waa inni ittiin oole argachuu dandeenya. Fakkeenya keessa seenne isin agarsiisa. Haala kanaan jira haa jennu fakkeenya haala kanaan jira achi booda itti barreessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf riyaala Saa'udii 5,000 jedhee yoo itti barreesse riyaala Saa'udii 5,000 kun akka itti fide jalatti jechuudha. Kun Itoophiyaan bir jedhee jira jechuudha. Itoophiyaa bir itiyoo kuno akkuma isin agartan kan itiyoo bir jedha jalatti immoo kuno akkuma isin agartan iddoo kanatti jechuudha herreega isaa wajjin lafa isinii kaa'ee jira jechuudha. Na kallattiidhaan faayidaa guddaadha inni kunillee akkasumatti kan biyyoota fakkeenyaaf keessa jirtanii jechuun Dubaay yookaan Kuwait Beirut jettanii anamma iddoo kanatti jechuudha. Kuno akkuma isin agartan Saudi Arabiyaa Saudi Riyaal jedheetiin kaa'ee isin ammoo xiyya kana caan gochuudhaan gadi tuquudhaan keessa seentanii biyyoota jirtan haala kanaan irratti guuttachuu dandeessanii jechuudha. Biyya barbaadan irratti guutuu dandeessanii jechuudha. Na haala kanaaf kunis faayidaa isa tokkodha. Kana qofaa miti waa hedduu qaba jechuudha. Kunneen itti fayyadama. Tole as keessa baanee immoo faayidaa isaa gara biraa kan laallu ta'e fakkeenyaaf iddoo kana jechuudha. Kun akkuma isin agartan bakka tuqaaleen 3 jiru kana jechuudha. Tuqaa dalgaa 3 kana jechuudha. Yoo gadi tuqne maal agarra? Jalqaba irratti all social media kan jedhu kana jechuudha. All social media kun yoggaa kana caanni goone kun akkanatti nuuf fida jechuudha. Waan haappiilee social media jawwaala kee gubbaarratti qabu haappiin tokkichaan kun kana hunda of keessatti baatee jira. Kun isiniif isin fayyada. Sirriitti isin fayyada. Maaliif keessatti namoota jawwaalii yeroo hedduu guutee jalaa wantoota garaagaraatiin rakkisu jechuudha. Facebook ni amma jawwaala irratti in ulfaata. Akkasuma WhatsApp illee in ulfaata, Telegram illee in ulfaata. Hunda isaa gubbaarraa balleessitanii jechuudha. Jaahiza isaa akkuma duraa isinitti hime jaahiza jarreen kana asirraa gubuudhaan tokkicha haappii kana yoo fayyadamtan jechuudha. Haappii isa kana yoo fayyadamtan inni kun waa hunda oli jechuudha. Tokkicha isa kanaatu kana hunda qabatee dhufa jechuudha. Kanaaf kanarraa waan dhabdan hin qabdan achirraa guddanii tokkicha kanatti fayyadamuu dandeessu. Faayidaan isaa olaanaadha jechuudha. Egaa kana qofaa miti akkasuma maarkeetii BBC illee garaagaraa lammaffaa irratti kan dhufu kun jechuudha. Akkasuma lammaffaa kan jiru kun all world news jedha. News BBC illee garaagaraa jechuudha. As keessatti akkuma sanaan argatta jechuudha. Kan barbaadde keessaa filattee yaa namoonni keenya BBC illee garaagaraa baay'ee nu hordofnu fakkeenyumaaf osuma kan hordoftu ta'eeti as keessaa ni argatta. Akkasumatti all shop marketii isin argatta. Shoppii magaalota garaagaraa irraa waan feete xalabuu yoo feete onlaayiniidhaan as keessa seente jechuudha. Kan sadaffaa irratti argamu kana keessa seente kanneen keessaa waan feete xalabdee jechuudha. Bittaa gurgurtaadhaaf waan si gargaarudha jechuudha. Egaa kana qofaa miti waa hedduu qaba isinummaan jechuudha. Ruulerii illee wannummaan inni dhabe hin jiru dhugaa isiniin jedha. Maayikiroosekoondii amma fakkeenyaaf inni kun jechuudha. Inni kun amma fakkeenyaaf waan takka okaa ibidda irra gootee daqiiqaa isaa qabachuuf sekoondii isaa wajjin wama feete jechuudha. Viidiyoolee garaagaraa daqiiqaaf sekoondii isaa eeddee waraabuudhaaf jechuudha. Wanni kun baay'ee si fayyada. Baay'ee tokko jechuudha. Maayikiroosekoondii fi sa'a akkasumatti tartiibaan siif wanni jedha jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti caannee yoo gadi goote bilee ka gidduu kana tuyxaa irra guuttee haala kanaan si qoxxoraa jechuudha. Daqiiqaa isaa maayikiroosekoondii wajjin hunda isaa jechuudha. Siif wanni jedhaa jechuudha. Waan barbaadde faayidaa hedduu faayidaa adda addaa qaba. Egaa waan hedduudha. Maaliifuu isin haappii kana buufadhaatii itti fayyadamaa obboloyyan koo dhugaa isin fayyadaan baay'ee tokko itti gammadeetiin jira. Baay'ee salphaadha. In ulfaatulleen wanti inni qabatullee jawwaala irratti jechuudha. Waan xiqqoo siiti jechuudha. Kanaafuyyuu amma kana jawwaala irratti ulfaatee waan isin rakkisu miti. Kanaafuu gadi buufadhaati mee isinummaan jarrabaa ilaalaa baay'ee tokko itti gammaddan jedheetiin amana. Kanuma gaa'e yoo Play Store keessaa kan isiniif Play Store isiniin hojjenne ta'e liinkii isaa viidiyoo kana jala ni kaa'a. Viidiyoo kana jala xiyya jala gadi seenuudhaan
fakkeenyumaafin isin agarsiisa kunooti bakka kana jechuudha ishee kana xiyya kana bira gadi seenuudhaan akkasitti as jalan isinii kaa'a bakka gabataalee kana jalan isinii kaa'a as jala linkii isaa tuquudhaan kallattiidhaan akka inni gadi isinii buusuu irratti isinii hojjedha egaan kun baay'ee tokko isin fayyada kanaafuu itti fayyadama isinin jedha yoo gaafii qabaattanii isinii galuu dide komentiin injira komentii jalatti jechuudha gadi bu'aatii gaafii feetan nagaadha hagan naaf galee hagan dandeerraa isiniifin deebisaa isinin jedha obboleeyyan kiyya baay'een si jaaladha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.